Oromoo qe'ee rasaasatti dhageen otoon ta'in qe'ee diinagdee fi qabbanaaf tasgabbiin keessa mirkaneetu ta'uu wanni qabu. Oromoon immoo nageenya fi cimsannaan Itoophiyaan nageenya fi cimsatti kanaaf sana darbee ka'ee gaafuma Afrikaa kanattuyyuu nagaa guddaatti dhufa jedhee ka'eetiin kan misoomaas gama misoomaatis gama adda addaatiin waan hundaanuyyuu dorgomaa biyya kana taasisa jedhee ka'eetiin nama. Kagalaan galuu jiranii kaafan immoo haafanillee galuu qaban. Dhiigni naannoo keenya keessatti akka hin dhangalaane naannoon keenya naannoo misoomaa qofa akka taatu gahee guddaa taphata waan ta'eef akka jiraata tokkotti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Duudhaa guddaa ta'e kan ture rakkoo nageenyaa san akkaataa duudhaa Oromootiin yaamichi mootummaan garaa bal'atee gaggeesse fi akkaataa itti qaamni bosona jirus waan jedhame kana dhaga'ee sagalee uummataa dhaggeeffatee karaa irratti dhufuun akka Oromootti tarkaanfii isa duraa fi isa guddaadha jenneetti fudhanna. Karaa garaagaraatiin saamicha garaagaraatiif dararaa garaagaraatiif saaxilame sanirra booqatee amma ariitiidhaan boqonnaadhaan gara hojii isaatti deebi'ee dinagdee isaa fooyyessuu nageenya waaraa fiduu keessatti tarkaanfii isa guddaa fi murteessaa ta'uu isaati jechuudha. Ammallee jaalleewwan hafan gara nagaa kanaatti dhufanii humna nageenyaa humna misoomaa ta'anii uummata kanatti dabalamanii akka waliin biyya kana ceessuu dandeenyu akka waliin taanee misooma galmeessuu dandeenyu misooma olaanaa biyya kana keessatti fiduu dandeenyu ammallee waamichi kun itti fufuutu sarraa eeggama waliigalteen kun raawwatamuutu sarraa eeggama. Akkaatuma eegalameen qaamni karaa biyya alaa deebi'e kunis garaa bal'atee harka mootummaan diriirsee fi yaada mootummaan diriirsee fudhatee karaa nageenyatiin waliin itti fufu.